kabajamtoota daawwattoota qalloo miidiyaadha akkam jirtan nagaa fayyaadha arraga wallisaa jaalatamaa beekamaa hangafa seenaa muuziqaa Oromoo keessatti sirboota rogo hundaan aadaa sirboota warraayisaa sirboota jaalalaa aruuza waa hundarratti weeddisuudhaan beekamu wallisaa jaalatamaa Fandishee Mul'ataa wajjin dirree dhawaa hoteela Karramarraa keessatti wal arkineeti jirra alada Karraga magaalaa Adaree biyyooti konsertii akka qabu dhageenye dubbiin tun dhugaamo akkami jenneeti gaafachuudhaaf deemna Fandishee akkam nagaa nagaa fayyaa akkam jirtaniin jaasi qofa oduun taane warra nu dhaggeeffatu hundaafu salaamtaa onneerraa buqqaatee hageunja mee warra qalloo miidiyaatiif Fandishee Mul'ataa alada konsertii qabaa jechuu dhageenye akkam jette warra qalloo miidiyaa qofa oduun taane warra miidiyaa sooshaal miidiyaa hunda kan alaa kan keeysaa warra samii warra ardiidhaa hundaafu alada guyyaa akka arraan tanaa galma calanqoo Hararitti sa'a lamarraa eegalee konsertii Fandisheedhaa takkaahu beekamtii galateeffannaa isaatiif isin hundaa'u afeeramtanii jirtanii jaalalaan isin simannaa gama keenyaa akka dhiyaataniin isiniin jaa Fandishee arkanii akkanumatti wajji haasawaniin deemanii ani sirboota isaa keessaa kaniin ijoollummaan beeku fi ajaa'iba natti ta'u jira karannan dabrin jedhu tokko jira maali sirbi sammee karannan dabrinii sagalennaa jee karannan dabrinii kana dura harmeedhaa jira beeyte harmeedhatti aana hayyootoo gudee hayyootoo ayyaa baroota dheeraa jireenya kiyyaa na ergaramtee halkanii guyyaa galata kan kee galchuu dhisee an himeefituu wayin dandayaa hayyootoo gudee hayyootoo ayyaa baroota dheeraa jireenya kiyyaa na ergaramtee halkanii guyyaa galata kan kee galchuu dhisee an himeefituu yoomin dandayaa hayyootoo gudee hayyootoo ayyaa baroota dheeraa jireenya kiyyaa na ergaramtee halkanii guyyaa galata kan kee galchuu dhisee an himeefituu yoomin dandayaa kanaafuu isin afeeramtanii jirtanii waltajjii guyyaa sana anaatu gaggeessaa baacunni jira goofanni ni jira sirboota Fandisheedhaa kan jaalattan filannoo keessaniin achirratti isiniif dhiyaata wallistootni gurguddoon akka Abdusalaam Hajii hundi afeeramaniiti jiranii akka Maashu Abdurrahmaan Salaam Alamaayyoodhaatis Daaboo Baabbilee akka Saaliyaa Saamii wallistoonni Tajuddin Ahmadi Saaliyaa Saamiidhaati Elemoo Aliilleen afeeramee jira wallistoonni gurguddaan hundi nu dhufanii guyyaa san takkatanii dhaammadhu guyyaa alada akka harraa kana akka nafne karannan dabrin diriirin maalikee murtee naayime ammumaa karannan dabrin diriirin maalikee murtiin diriirin naayime ammumaa hiree ayyaanaatu walitti nuu fiide wali nu barbaade uumama keetola natatee siin fede wahilaan siitaa jeesitti hime akkamiin garaan kee gaafete yaadime akkamiin garaan kee gaafete yaadime mudannoo kaaruma wali nu barbaade uumama keetola natatee siin fede wahilaan siitaa jeesitti hime akkamiin garaan kee gaafete yaadime akkamiin garaan kee gaafete yaadime karannan dabrin diriir maalikee murtiin naayime ammumaa karannan dabrin maalikee murtiin naayime ammumaa akkana fakkaata akkuma gaa hordofaa turtanitti sirboota kana dabalatee sirboota isaa albama hedduudhaan hojjete kan ummanni Oromoo waggoota dheeraadhaaf dhaggeeffachaa itti barachaa asiin gee
dhaloota dabraa jiru san sagalee uumamaa rabbiin badhaase kanaan bara 1976 muuziqaa eega jalqabe waggoota 45 ol ta'eeti jiragaa kana hunda walumaa galatti qabanneeti kan dhiyaannu alada ganama za'a sadiirratti galma calanqoo adaree biyyootti wal agarraa isin hundinoo afeeramtanii jirtan fandishee mul'ataa seenaa muuziqaa oromoo guddaa keessatti maqaa guddaa qaba nama irraa hafu tahuu miti gumaachasaa galatasaa guyyaa olmaasaa galchinuudha achitti haa wal agarru. Abbootii qabeenyaa qofaami warra jaalalaa hundaa'u isin afeere hoggaan jiummoo sangoota kiyya qalee hoottaa rabbinaa kadhadhaa jechuudhaa miti ta hubachuu qabdan maallaqa keeysan cinaa tokkorraa fottoysitaniiti kiisha kaayattanii leecalloo if duuba keeysanii artistiin keeysan mana jaarachuu fedhaa makiina bitachuu fedhaa gurra isin calawu. Gumaatni gumaata artistii keenya beekamaatii fandishee mul'ataa jireenya isaa fuula duraatiif tasgabbaawee qubate akka jiraatu waggoota dheeraa qabsoo keessatti artii keessatti dabarse akka artistoota dargaggoota arraantanaatti bara isaanii artiin biizinasan turre artiin qabsoo ture kanaaf galata isaanii galchina jireenya isaanii jiraachisna hangafoota keenya obboleeyyan keenya gurguddoo wallistoota warreen seenaa aadaa hooda nu barsiisan qubachisnee jiraachisuu qabna fandishee irraa jalqabna hundi keessan dhufuu qabdan namni achitti arkamu nama galata qabu namni achirraa hafu nama sheenaa'u sagantaa bashannanaati isa qofaa miti wallistoota gurguddoo dhufa muuziqaa jira aadaa jira artii jira bashannannee gammannee galata walii oollee abbaa keenya buleessa keenya wallisaa beekamaa kana badhaasnee olmaasaa qubachisnee artistoota fakkeenya taasisneeti daandii saaqnaa achitti haa wal agarru adaree biyyootti. Hubachiisa yaadachiisa maaliin isin yaadachiisa kani Joohar gartee amata 40 fi maarree juusan ani amata 17 akkamiyyoo jettan gaafan hajjii dhageessaniin kaabaa jalatti umrii 50 irraa 17 na deebisi jee ani warra gaafa sanitti lakkaa'amuu miti adeeraas namaan ta'u eessumaas namaan ta'u ilma adeeraatiin namaa ta'a warra gartee adeera janiif dura quchiisanii fi booda'anan sanii miti rabbiin 50 irraa hoggu 17tti hoggu 5 si deebisa jee baallama waan naaseeneef dargaggeessaa dargaggummaadhaanii dhuftan malee abbaa maarre salaamu alaikum joolleeti yakaju sun anaa mitiin siin jaa. Kanaafuu fandisheen umrii isaa osoo hin ta'in seenaa artii keessatti gumaacha taasise kaniin an hime arraas dargaggeessa wal cinaa laallu obboleeyyanuma anu irra guddaa ta'uun oolu uggoo akkana wal cinaa laallu akkam jettan. Lakkinaaf inni walqixa. Taasan booda nama ol dura duurabbii beeka duyoo fandishee du'eejaa namoo du'atiyyan dhufina maaliifin akkana jee ani umriiniin dheeradhaa warri addunyaarra jiru hundinuu na dura dhumtan malee ani isin boodaa nafatanaan beekaayin akkana jee shaa'u gurra isin calawu. Kanaafuu nuti fandishee awwaalchisaa osoo hin ta'in aruuza isaa dhaynaa aruuza isaati guyyaan san guyyaa isa qubachiisnu akkasii waliigallaa guyyaa san wal agarra sirba tokkoon birraadhaa sirba birraa bareedaa shaggooyyee alalaasa tokkoon gargar baanaan se'a. Wailelelele wailelelele buntu goto gagenya zailo gola le maye zailo zerzereda oto la largade se gapa akabla le majer zereda ya bonto le manger seridai uy 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 kana fakkaata kana urrubsuu janini aadaan oromoodha keessattu shaggooyyee hoggaashan shaggooyyee ritima takka urrubsuu jira daddaayisaa jira dhawataa jira rasrasaa jira sananaas jaanii jira alalaas jaanii jira kuni ritima adda addaati reegee akka jan akka raagaa jan kana aadaa kana hundaa'uu cunfee albama tokkorratti dhaloota dhufuuf dabarsuudhaaf seenaa waan na yaadatuuf wanni ni amma isin afeereef odoo mana naa jaaruu fi makiinaa naa bituun taane
seenaasan hambisuu qiyyaan isiniin ja'a. Kanaafuu fandishee keenya galatoomii alada ganama galma calanqootti wal agarraa nama torbaanii nun haa ja'u kan dhageessaa viidiyoo tana warri agartan hundi sheer godhaa waliin gayaa keessattuu dhalootni qubee abbootii qabsoota keenya artistoota keenya jajjaboo gameeyyii seenaa muuziqaa Oromoo keessatti gumaacha olaanaa taasisan galata isaanii guyyaatti galchinuudha guyyaa isaanii bira jiraachuu keenya agarsiisnuudha jireenya isaanii idileetti akka deebi'an gaafa taasisnuudha dhaloonni qubee amaanaa isaanii sirnaan ge'uudhaaf isaanirraa qabsoo aadaa afaan waa hunda barre isaaniitu jireenya arra nuti jiraannu kana duyda isaanii irratti gurmuu isaanii irratti dhaabbannee waa hunda arkachuu dandeenye osoo isaan gaafasan dungoo ta'anii nuuf ibsanii bakka keenya hidhamanii bakka keenya beelaawanii bakka keenya tumamanii Oromoon akka sabaatti dhaabbachuu qaba ja'anii waan Oromoodhaaf hin taane haa haftu ja'anii lubbuu isaanii takkitti kannanii asiin nu afu baatanii nuti arra bakka isaan irraa eegalan san takka jennee arra guyyaa irraa eegalluu ture achi bira dabarreeti isaaniitu asiin nugee galata isaanii akkatti galchinu alada dhufu fandishee irratti wal agarraa hundi keessan affeeramtaniiti jirtanii qalloo miidiyaan post godhee jira hundi keessan sheer gootanii waliin gee'u qabdanii dhageetiin jira anin dhageenyeen hin taatu hundi keessan dhageessanii jirtan miidiyaan miidiyaa ummataati artistoota keenya ummataaf jiraatanii ummataatu isaan jiraachisuu qaba kan jedhu achirratti wal agarraa nama torbaanii nunaa jedhu nageetti.